عليكم مدام. أنا اسمي أبونش برتا عم دكزر لبلين كليتي 5 سنين. بعمل بتاتا، بعمل فتوش، بشتغل نيها، بغسل صحن، كلهم بعرف. جباتي مليقا هاتي كون عمري كناني بيا عربان دي بيا جتيري وما جباتي ملي وادو مغر ملي جباتي ملي جرودو مغر ملي جباتي ملي عمري كنامي هادا كان عمري كناني بيا عربان دي بيا جداني يرو دلالا هركا غلاني دلالا توف كناني فيديو جتاني باينا من قدسيسو ها لقوما سنين جدا ما فيديو كان لا فيديو كان شير كوبي لينك قداتو جولي من مدامي وجتن برانغا سيران ميا كيسان منوت سري فدا يوكين مو ابانتي كيتي سيني مرسون سيران اسني تايمو يوكان انا لا ميا كيسان كاستي غتني غلطو انت يروب غلطاني تشودا يروب غربيه توبيا دفتني مودنو كنا سمودتي بيكا شانتان كيسان اوفري تي بايه سنيت لكاي ايربورتي كيستي غغتني بيكتو ميشا يوكاس مو بري اوفري كفلتني دبر فتني بيكتو نغاسني فاتو كم جمهور تردفتو تا كم جرتو نغا كيسني اني نغا كي غلطه واقاتو هندو نغا فيادا رابرين بكا دمتير رابر ستايل رابر dubartii raapariin jirti jo dubartii raapariin jirti garuu dhiiratullee raaparii ta'anatti fakkaata dubartii raapariin jirti innaa laayitii ofitti cammare dukkanadha waan ta'eef egaa gara biyyaa yeroo dhuftanii yeroo baay'ee jechuudha shamarran keenya tikeettii sana hagam akka darbuudhaan hagam akka kutamee fi baay'een isaanii hin beekan annama baay'ee kun mudateera jechuudha meeshaa isaanii haguma duriitti se'anii haguma 46 se'anii tu baay'een isaanii tek godhanii dhufanii tikeettiin isaanii yeroo ilaalamu hamma sanaan kaffaltiin faa itti hin kaffalamne waan ta'eef kiiloon itti mamachuudha kuni overiidha haga kana jedhama hagi kun tirfiidha jedhama baay'een isaanii maallaqa isaanii itti dabalaniitu haga kana meeqa yookaan akkasii kun tirfiidha maallaqa haga kana si gaafata jedhu birri biyya sanaatti yookaan birri biyya sana haga sana kaffaltaa yookaan immoo keessa yaastee gatta eerpoortii keessatti dhuguma siniin jedha akkuma suuraa amma viidiyoo kana argitanitti gadi nabee gata ani yeroo tokko siistarii kiyya akkanatti meeshaa akka jirutti gaggattee galteetti ni yaadadha jechuudha garmalee jechuudha baay'ee waanuma dabarfatte shaanxaa tokko caala hin dabarfanne isheen kan yaadde normaalii magaa 46dha kiiloonii hamma 10 immoo hamma 7 immoo xiyyaara keessan kaawwatamtire kafiifa ishii jechuudha boorsaatti qabatte hamma saanduqa sana saanduqa saaxini ishee maskootii kan xiyyaara sana keessa jiramti hamma sana keessa galuu danda'utti si eeyyamama kiiloo qaba amma 7 natti fakkaata kiiloo 7 natti fakkaata seenuu qaba itti cufamuu qaba hamma sana achi keessadha waan ta'e immoo harkatti kun akkana qabachuu dandeessa akkana boorsaa xiqqaatti immoo boorsichuma jechuun kaf kan jedhe wayi qabachuu dandeessa inni normaaliin immoo 46 jedhama kun jedhama garuu bakka tokkotti inni yeroo inni ta'uu diduutu argama maaliif seetanii araboonni tokko maallaqa hir'isanii namaa kutu bakka isa normaalii makanarraayyuu hir'isanii warri kaffalan jiru hunda siin kaffalani baay'ee hunda siin kaffalani iddoo tokkotti baay'ee warri nama rakkisan jiru iddoo kanatti gaafa qaxxettee deemtu meeshaan kee tirfii ta'e siin jedhama birrii qabaatte ijoolleen keenya birrii kash godhanii birrii sana kiiloon tokko sana birriin isaa baay'eedhaan kallattiidhaan darbu kash godhanii kaffala warri hin qabne immoo achumatti lafa naqxee darbitee galtaa siistariin lafa naqxee akka jirutti darbitee galte maal gootire kun baay'ee nama mudataa jechuudha ijoollee baay'ee kanaaf tikeettii keessan gaafachuun dirqama kiiloo meeqatu naa eeyyamame yoo ta'u baate beektaa har'uma sa boorsaa furtu har'uma kaargoo naa kaanaa geessaattan galgaluma kana jechuudha dhaqanitti sii kennu warra kaargootti piroosesiin qabu baay'ee manni kaargoo warra mana ijoollee mana xalabaa jiranii fi ofiidhuma kee qaxaroo siin qabu hin geessita sii mazzanuu hansi godhan sii godhu waraqaa irratti sii godhu waraqaa eenyummaa abbaa fuudhamu sanaa irratti tatta'ee hundisaa sii guutama jechuudha onlaayinii irratti
achi kaffaltee achitti kaffalamee galta gaafa guyyaan asii dhufe moo si bilbilama waraqaa eenyummaa sanaa naqxee fudhatta kanaafuu gaafachuu qabdu isaan sirriitti beeku waan ta'eef tikkeettiin naa kutame suni kiiloo meeqanaa eeyyamamaa ittanii adda baafachuu qabdu qabeenyi keessan akka hin banne yookaan immoo waanuma hin taanetti akka birrii keessan immoo hin kaffallee jechuudha. Wanta amma fakkeenya borsaa harkatti baaftanii qabaxii ta'uu yookaas fakkarumti isinitti hafee waanuma xinnoo kaf jedhu jira miti achi keessa garuu waan ulfaatu kana naqachuu qabdu. Waan ulfaatu kana akka jirtu waan ulfaatu jechuun waan akka gizaaza ta'e waan gizaaza keessa jiru waan akka shittoo sa'aatii waan kun baay'ee ulfaata baay'ee shittoon kun bishaan mitiire inni tokko moo birciqqoon isaa baay'ee ulfaatu. Kun amma shaantaa keessa naqawatte kiiloo si jalaa kaasuu danda'a. Anamma dur bara sana yoo dhufe midira shittoo midira sa'aatii waan akkana sibiila ta'e hundumaa waan akkana ofitti kaa'an geexii kana hundumaa borsaa akkana kaf jedhee tokkottan qabadhee dhufe borsaa diimaa wayii jechuudha. Innoo kiiloo 7 ol taatu mazzaname. Hin ulfaata. Na sistemii kana fayyadamuu qabdu. Waa'ee harmee kanaa immoo jalqabee dhiisee amma jireenya akkama yeroo qaala'u haati kun amma umurii kana biyya Arabaan deemaa kan jedhani yerootti shamarran dargaggoonni iyyuu biyya sana keessa hojii dhabneerraa hojiin hin jiru rakkoodha jedhan kana keessatti tuma dhagahanii dhaga'uun oolanii hin dhaga'u biyya Arabaas hojjetanii galaniiru waan ta'eef miidiyaa kana fayyadamu. Anama miidiyaa irra jira wakaasa man dulluma ta'utti dullatti ta'utti sumarra jiraachuu manassarii kaawwadhe akka roomanta sammaatti roomii agbiኝ 22 ዓመቴ ነው ሮሚ አግቢኝ እኔ አንተን አግብቼ ምን አደርጋለሁ ወይኔ መንጸሪ ፊደን ወለስ ላክሽ እኔ አንተን አግብቼ ምን አደርጋለሁ አሁን ልጅ ራሱ 21 ዓመቷ ነው 21 ዓመቷ ልደቷ ሊከበር ነው አሁን አንተን ከማሳደግ አንድ ኩምታል ከሰል ቢገዙት ክረምቱን ሙሉ አይወጡበትም አከለተን ኦዴሳ ይችላልስ ማለፊን ከሰተኒ ለምን ዱሩ ሚዲያ ራቱሬ የሮ ኡሙሪዛ ጉደቱ ሚዲያን ፈየዳም ሃቲ ኩኒ ዱራዩ ቢያ አረባይሰ ኤሰኑ ጀደለ ቤሩት ሞይ ማጀኒ አቸጀ የቱሬ አኒ ሚዲያ ሂን መፈየደሙ ቤኩ ራኮ ጅሩም ዱማን አርጉ ይነገው ገሩ ራኮ ሰብየ ከናን ጫሉ ጀኒ ቤለው ሰብየ ከና መነክራይ ከፈለቹ ሰብየ ከና ሂንጫሉ ጀለኒ ጆሌው ፊቲፍ ዋን ከፈሉ ዳቡ ሂንጫሉ ኦፊ ኮንዴሜ አርሳታ ጀለኒቱ ኡሙሪ ከና ካኒ ዲ ከነቹንሞ ገርመለ ጅሬኝ ራኪሳ አከቴ ሁበታማ አቹ ዱጋ ዋቃ ዋቀዮ ቢዩ መኬኛ ሃያደቱ ማለ ባየ ራኪሳ ዱጋ ስንጀ